akkami naman dhiisuun beekanii akkana live isaanii hojjiseen warri invite nama godhu kun gabaan maal akkamittiin black godhu yeroon nama jooseenee live asuu dirqittiin oseenu jira Dubai jirta bonsa akkam jirta Dubai akkam jirti warra akkam jirti share goda harka keessanii share goda nu dhaggeeffachaatuma share goda hundi keessanuu warra beektan biratti geessaa saayiboottan keessan bira geessaa dhufe Okay, dur soarra why immigration arra hasoina dhiheenya kana waan takka why immigration arra isini himaatiin ture warri keessaafu biyya Ameerikaa keessa jirtan waan ilaallatu namni hedduun information ammaan tana deemaa jiru kana laaftutti ilaalu jira quba hin qaban inumaatu maasis warreen green card qabna yoo biyya deemne kamii yoo gartee biyyotan Europe kana faadheeyne maal jettanii fa warri gaafatanis hedduutu jira kanuma wal qabachiise waniin isinii himu barbaadu takka asirratti akka isin green cardidhaan biyya tanaa baatan ani nam tokkollee hin gorsu ammoo yoo haga baatan taate ifii teessaniif riskii fudhatanii akka deemtan beekuutu isinirra jira akkuma gartee barruun asii olii gartan tuni wanni isin jettu ICE detained green card holder returning from vacation after 23 years in the US. Nama amata 23 Amerikaa keessa taa'ee ammallee green card qabu. Isaanii deemanii biyya vacation biyya takka deemanii biyya sanirraa as deebi'an warri ICE kun airportitti qabee jechuudha. Green card qofaa miti nama gartee warra citizenship illee qabu warri ICE qabanii jiran saniifuu carraa akkanaa kanaaf maaliif saaxilis baasuu maaliif feetan gartee warri yeroo akkanaa tana keessatti biyya biraa deemuu barbaadan keessaafuu green cardidhaan kuni reporting kun kan reportii guyyaa kaleetii fi arra jidduudhaati akkuma gartan kanatti guyyaa kalee galgala fi arra reefuun tana update katee jechuudha guyyaa 12tti tanaafuu jijjiirama hedduutu jira lafarratti akkuma gartee ammaan tana Washington DC mootummaan Ameerikaadha mootummaan federaalaa akka fudhatteetti kana kalee isin himaatiin ture Washington DC'n magaalaa kophaaraati magaalaa waliiti magaalaa gartee isteeta tokko keessa hin jirre garuu guyyaa kaleedharraa eegaltee mootummaan federaalaa Washington DC guututti dhuunfattee jirti kuni waan Ameerikaa keessatti takkaa tahee hin beekne kana irra deddeebiitiin isinii hima kana keessa waa hedduutu jira warri sitiidhaa poolisaas haa ta'u humnoottan adda addaa gartee kan sitiidhaa warra sitiitu ajaja warra federaalaa immoo hogguu gartee warri national guardiidhaa akkasumas warri FBI warri Delta Forcein Secret Servicein jarri kun hogguu magaalaa takka dhuunfatan ajajni isaanii federaalarraa dhufa amma guyyaa kaleetirraa eegalanii Washington DC'n ajajaa biraa qabdi akka gartee command post yoon isiniin jee ni yaadatan
waa'ee gartee command postidhaa ni beeytanii dhageessanii ni beeytan. Warri mee waa'ee command postidhaa beeytan barreessaa mana keessatti takkaa dhageessanii beeytan. Command post jechuun gartee egaa waan inni ta'e guutuu isaatti illee yookaan beekne taate warri dhageessanii jirtan jechuudha. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Warri amma dhufaa jirtan yaadda sheer godhaa walii daddabarsaa waa hedduutu deemaa jira. Ana asirratti hogguun dhufee kana waan takka takka isinii himu isin rifachiisuudhaaf miti. Ammoo dhugaa lafarra jirtu isinii himuudhaaf. Dhugaa lafarra jirtu dhaga'uu qabdan itti fayyadamuu qabdan. Wanni amma deemaa jirtu tuni waan sabloodhaa miti. Command post jechuun gabaabinatti guutumaa guutuu gartee ajaja mootummaadhaa takkaa'u ajaja naannoo ajaja magaalaadhaa saniitutu fudhatamaa jechuu nama warra gaggeessurraa fudhatameeti gurmii biraa gartee warri sanii olii gaggeesse jechuu gabaabinatti. Washington DC wanni ta'e waan akkasiiti. Command postiitu ta'e ammaan tana Washington DC National Guardiitu gaggeessa. Inumaatu warra gartee National Guardii irraa olitti warra federaalaa kan mootummaan federaala Ameerikaadhaa bikka buufteetu jira. Nam lama. Akka gartee White House barbaadutti amma jarrisan Washington DC gaggeessan jechuudha. Isaan kana warri jarri lameensa wanni isaan ajajan maali? Waraana ajajan. Warra gartee National Guardii jaaniin kana. Akkasumas dhaabbatoonni biraatis warri akka FBI fi kunis isaan cinaa jiran jechuudha. Kana keessa wanni isaan barbaadan magaalaa tana guutuutti xaliileessuu barbaadan. Isaan maqaa rabshaa gartee magaalaa keessa jirurraa kan isaan irratti xiyyeeffatan kan akkasitti maasis namatti himaa jiran rabshaatu magaalaa keessa jira. Magaalaan tuni akka barbaachisaatti hojjetamaa hin jirtu takka'u hojii gaggeessaa hin jirtu jechaa jiran. Wanni gartee kana keessa jirtu dhugatti akka fakkeenyaatti gartee yoo isaan ummata heeraan ala Ameerikaa keessa jiru kanas kan baasuu barbaadan taate karaa poolisaatiin ilaamaan tanaa baasuu hin dandeenye. Poolisniinis hojjechuutu hin jiru. Akkasumas magaalota takka takka bulchoonni magaalaatis mootummaa wajji hojjetanii warra heeraan ala Ameerikaa keessa jiru kana baasutti hin jiran. Takka immoo hayyamanii wajji hojjechuutti hin jiran. Saniifuu mootummaan tun maal godhuu barbaaddi? Warra gartee National Guardii kana fiddeeti. National Guardiin akka gartee ajaja federaalaatiin waan barbaadan hunda akka dalagan barbaadan. Warri waan kana keessa beeku akka miidiyaa adda addaa irratti odeessaa jiranitti dubbiin gartee Washington DC irraa haa eegaltu malee achi qofatti hin dhaabbattuu jaaniiti odeessaa jiran. Kana keessa eenyufaa maqaa dhoo jiran? Magaalaa akka Las Vegas faa, magaalaa akka Chicago, Los Angeles, magaalota gurguddaa kanallee maqaa dhawaa jiran. Akkumaan gartee reefun tana viidiyoon poostii godha keessatti isin himaa jiru yaa'ii hamtuutu magaalota gurguddaa kana keessa deemaa jira. Inumaatu Washington DC illee yaa'iitu deemaa jira. Yaa'iin irra hedduun siidhaa warra hiriira bahee mootummaa tana balaaleeffachaa jiruu fi akkasumas waa'ee immigireeshinaa irratti mootummaa balaaleeffachaa jiru. Nama kumaatamaan lakkaa'amuutu hojii tanarratti hirmaatee gaggeessaa jira. Jarreen kuni mootummaan akka nam tokkollee biyya tanarraa ariitu hin barbaadan. Itti aansuudhaan heera takkaa'u gartee poolisii mootummaan tuni hojjechaa jirtu kanarraa rakkoo qabanii ammaasis warra gartee guutuutti dura dhaabbatu mootummaa tana warra arrabsaa jirurraa. Warreen kana hunda gartee mootummaan haalaataan isin itti qaqqabuu barbaaddu warra National Guardii kanaani. Poolisni gartee kanaa jee uummata wajji walitti hin buunu jee bikka takka takkatti warra dhiiseetu jira. Los Angeles keessatti akkasi. Saniifiin reefuun tana ogguun viidiyoo san poosisnii godhe inumaatu akka gartee social media adda addaatti gartee mootummaan tun duruu himtee akka viidiyoolee jira kanaa guutuutti dhorkan itti himanii jiran. Ammaas miidiyaaleen gurguddaanis waan kana irraa hin dubbatu irraa isin barreessan.
Garuu immoo ummanni karaa gartee haashtaagii kophaadhaa tolfataniiti. Haashtaagileen amma dura isinii himesan ammallee irra deebiitiin isinii hima warri ilaaluu barbaaddan. Haashtaagii Music Festival 2025 kajoo. Akkasuma san 24 hours Music Festival kajoo. Music Festival in California waan akkanaa kana gartee haashtaagiilee sadeen kana yooma bika sarchii irratti barreessitan taate gabaabinatti waan addaati isinii fida. Maaliif mootummaan akka gartee waan kana hunda dura dhaabbattee dhorku jirtu ni arkan. Isaan ammoo jarri kun gartee mootummaa daran warra gartee akka malee waan ka qophii kanarratti gartee jabaa hojjechaa jiru. Saniifuu haashtaagii adda addaa godhaniiti haashtaagii muuziqaatiin keessammoo inni deemaa jiru pirootestiidha jechuudha. Warri gartee ilaamaan tanaa waan inni isin himaa jiru laaftuu ilaalaa jirtan haashtaagiileen san dhugaa dubbachuudhaaf ammas guyyaarraa hiriirri kun bahaa deemaa jira guyyaarraa. Duraan gartee sabtii fi alata qofa ture. Amma akkasii miti. Amma guyyaarraa hiriira bahaa jiran. Magaalota hunda keessatti magaalaa gurguddoo gartee akka Los Angeles, Californiyaadha, magaalaa akka Chicagoodha, Washington DC, warri gartee National Guard kunu jara kanaa wajjin wal lolaa jiran amma Washington DC'tti. Viidiyoolee amma live illee ilaaluu dandeessa bikka adda addaatti jechuudha. Kana gartee qacollotti irraa quba qabaachuutu isinirra jira. Inumaatu footoolee takka gartee taniin qabullee ni jirti isiniin garsiisa. Amma gartee jara kana ilaal ogguu laaltan kuni Los Angeles irraa. National Guardiin Los Angeles isaanii hojiirra jiru jechuudha. Yoomi kuni reefumaan tana. Kan New York Timesiin gadhiise jechuudha. Internetiin kiyya utaalu jiraansaa. Anuma dhageessanii miifi na dhageeyaa jirtan. Oduu wanta tanarraa isitti koo gartee irra deebinee mi'a haaso'inu. Oduu Saudi Arabiyaadhaa taniin kalee isin himaa ture san namni keenya kun xiqqoo gartee walleenuu jiruma addaa keessa jiran waan gartee isaan keessa jiranis naan galle waan oduu addunyaa guutuun irraa haasa'u jirtu sanafaa gartee dhiisaniiti cinaan markabni kun gartee markaba Ameerikaatu gartee Israa'el meeshaa ergu jira. Saudi Arabiyaadhaa miti ifaa jedhanii gama duubaati gartee nama hedduutu natti barreesse. Dhugaa dubbachuudhaaf ani ja'anii himutu hin jiru. Wanni gartee ani himu jiru yoo gartee Google godhuu dandeesse. Google gootee gartee baruu ni dandeessa. Garuu immoo maaliif dila kana rakkattaniif Saudi Arabiyaadhaaf? Saudi Arabiyaan ifattuu akka Israa'el gargaaru jirtu amma duraa isin himaatiin ture baatii jahan kana irraa haasawaa turre. Wanni isin akkana rakkattaniif maaltu isin dhibe? Isinuu isinii rakkattu san bira dabartee wanni gartee isaan hojjechaa jiran mootummaa Ameerikaati wajjin walitti hidhaadha. Inumaatu amma dura oduu takka keessatti gartee taniin isin hime sistema misaa'el samiirraa buusu taa'aadha kajaaniin ka Saudi Arabiyaan qabdu. Saudi Arabiyaadhaan fuudhite karaa Israa'el ergii jaaniin baatuma takka dura gaafatan. Ameerikaa gaafate. Isin galtee yeroo ammaan tana Ameerikaan meeshaa sistema taa'aa jaaniin kana kan gurguraa hin jiru. Ka jirus gartee duru cinaanis badee jira kaanis hojiirra waan oolu jiru jecha kana malee ida'annoo barbaadan. Ida'annoo kana Saudi Arabiyaan ka ifiisiitiif qabdu san gartee Israa'eliif akka kannituu barbaadan jechuudha gabaabinatti.
Saudi Arabiyaan gama kaaniin Israa'eliif Gaazaas ergaa jirtiif. Nyaataas ergaa fi jirtiif. Meeshaa waraanaa erguu dhiisa. Kuni markabni immoo meeshaa waraanaatiin deema. Hojjettoonni Xaaliyaan san waan markabni deemuun ni beekan. Markaba waraanaa guutees ni beekan. Maaliif bikka san hojjetan. Markabni waraanaatis tartiiba inni keessa deemuutu jira. Markabni komershaalii kan daldalaatis tartiiba inni keessa deemuutu jira. Ammaasis markaba sobaatis ni beekan. Markaba gartee baandiraa fakkeenyaaf baandiraa biyya Raashaa irra kaayanii garuu immoo inni markaba yoo biyya Chaayinaadhaa ta'e. Yoo takka immoo baandiraa Afgaanistaan fa'aa irra kaayanii inni immoo markaba biyya Iiraan yoo ta'e. Akka gartee wal dho'isuu barbaadanitti jarri ni beekan. Garuu namni keenya gartee waan isa dura jirtu waan ijaan arkan tana maaliif didanii namatti falman. Ani immoo isin dura dhaabbadee isinitti falmu oduu isiniifin hima yoo feetanii dhageeffattan yoo feetanii dhiistan garuu immoo gama keessaatiin gartee hogguu nama barreessitanii wanni san soba dogoggortee jirtaa sirreeffadhu viidiyoo san buusii jettanii gartee hogguu nama barreessitan san hin godhu. Waan dhugaadhaa hogguun poostii godhee irra deebi'ee hin kaasuusi ammaasis wanta asin godhu sirreessuudhaaf gartee wanni ani irra deebi'ee tolfadhu takka illee hin jirtu. Saudi Arabiyaa qofaa miti kana gartee dhugaa baruu barbaaddan United Arab Emirates akkasumatti hojjechaa jirti. Israa'el gargaaraa jirti. Akkasuma san Qataaris akkasuma godhaa jirti. Kana irra hedduun keessan ni beektan. Dhugaa lafa jirtu. Garuu immoo jaruma kanaatitu Iiraanitti gartee hogguu karaa miidiyaatiin wal lolan Iiraan tuni Yahudaadhaa jaaniin. Isinii galtee jaruma kanaatu karaa lafa jalaatiin miidiyaalee adda addaa gartee qaban. Isaaniitu arrabsa Iiraan Yahudaadha, Iiraan Islaaman feetu, Iiraan waan akkasii gootii jaanii karaa adda addaatiin ni arrabsan. Kuni haaluma politikaadhaati waanuma jiru. Warri Suudiidhaa maallaqa guddaa baasaniiti biyyoottan Ameerikaa kana keessatti miidiyaalee gurguddaan gartee waa'ee Suudiidhaa akka faarsee dubbatu. Akka gartee warra ministeerota isaanii interviyuu godhu maallaqa guddaa kafalanii godhan. Kuni waanuma jiru. Inumaatu tan biraa bira dabartee. Jarri kuni yeroo Trump Saudi Arabiyaa dhaqe agartaniimi maallaqa tiriliyeena kannaniif Saudi Arabiyaan Donald Trumpiif. Qataaris akkasitti tiriliyeena kanniteef United Arab Emirates yoo xiqqaatte biiliyeena 800 ol kannaniif. Waliigalatti Donald Trump yoo xiqqaatte doolaara tiriliyeena 3 oliin gale biyya sadeen kanarraa. Kana qacollotti gartee beekutu sanirra jira. Xayyaarri numaa bar giifti saniin hin lakkaawamu bara. Fadheessa xayyaarri giiftiidhaa san hin lakkaawamu san keessa hin jiru. Beek. Kaash wanni isaan kannaniif kaashii fi promised investmentii kaniin irraa haasawaa jiru. Kan xayyaarri gartee kan miliyoona 400 olii mataan isaa xayyaara san tolchanii gartee akka Donald Trump fadhii isaatiin gaa akka inni fadhutti isa saniif isa xayyaara kana irra deebanii gartee keessa isaa tolchuudhaafu miliyoona 50 ol itti baasuuf deeman. Beek. Kuni ni zaabbamu. Kana gartee lakkoofsa san keessan nahi. Saniifuu wanni gartee Suudiin godhaa jirtu isinitti haareen ta'in arrallee taatu baradhaa. Isin ammoo haalata politikaan addunyaadhaa itti deemu barachuudhaaf isiniif gartee ijji keessan gurri keessan banaa ta'uu qaba. Yeroo hedduu wanni takka taati yaaddu karaa ati yaannetti hogguu jirtu san waanuma haareyaa jaati baradhaa malee waan informeeshina hin qabne irratti namatti hin falmina. Takkaa'u gartee waan dhugaadhaan hin beeynetti yoo dhugaadhaan waan san kan hin beeyne taate
namatti hin falmina namuma fedhi haa taatu haa ijaatuma irraa fudhadhaa yoo dhugaadhaan gartee waan san qabeetan taate garuu immoo warri gartee dogoggortee jirtaa maarreedhaa viidiyoo kana buusii jinni yeroo takka takka gullaale gartee warra akkasiisan kas Saudi Arabiyaan isaan qaxartee natti as argite na fakkaatti buusillee gusiin jaan viidiyoo garuu nagaafachuu isaaniitiif yoon hin gartee dogoggora godhee jiraadhee na sirreessuudhaaf tattaafachuu isaaniitiif hedduu qooda bareeda qaban Saudi Arabiyaa bikka bu'anii jechuudha. Oromoo bikka bu'aniitiif Saudi Arabiyaa bikka bu'anii na sirreessuudhaaf yaadni isaanii yaada gaariidha garuu fudhatama hin qabu. Akkam jenna? Fudhatama silaa qabaatee gartee viidiyoo san buuseetiin jira. Okay, oduutti aantu dabarra taanaasumarra dhiifnaa fi warri gartee ogguu mirqaanaan natti haa barreessanii. Okay. Tanaa miti hafi. Okay, oduun National Guardiidha tuni tan Washington DC dha ilaalcha addaatiin warra hiriira bahaa jiru wajjin wal lolaa jiran ammaan tana. Inumaatu warri National Guardiidha dallee tolfataniiti bikka gartee warri hiriira bookuun ittiin dhiyaanne jaanii karaa gartee Capital Hill fi White House itti dhiyaatu naannoo kana hunda gartee cufanii jiran. Inumaatu akka gartee gaafa Donald Trump January 6tti gartee yaa'ii godhee akkasitti mootummaa gargalchuu barbaade yaanii yaa'ii itti godhan takkatti akkasitti magaalaa tana jijjiiraa jiran. Jarreen gartee Donald Trump cinaa dhaabbatu kun hundinuu ajajoota warra gartee kaabineedhaati. Jarreen kun hundinuu warra itti gaafatama magaalaadhaa fudhatee hujii irratti hiikaa jirurraa. Kana keessa gartee yoo isin warruma heeraan ala as jiran takkaa immoo miskiinota karaarra rafan kana qofa gartee kan guuranii hidhat galchuu deeman isinii fakkaatte dogoggortanii jirtan. Isaan magaaluma guutuu fudhatanii ajajuudhaaf deeman. Yeroo ammaan tana magaalaan Washington DCdha warra Demokiraatiitu harkaa qaba yeroo hundaa'u. Ammaas namni tokko gartee akka ja'anitti magaalaa tana mootummaan fudhattee ajaja karaa federaalaatiin yoo gartee hiriirri gurguddaan kan magaalaa san keessa ba'u taate booda yaa'ii akkan gooneef karaa magaalaatiin takkaa'u magaalaan gartee hiriira kana dhaabuu dadhabdee je'ee Donald Trump akka yaa'ii hin goonee fi akkanatti ifii isaatiif dura bahee magaalaa tana kophaatti dhuunfachuu jiraa jaaniiti odeessaa jiran. Amma itti aansuudhaan magaalaa Chicaagootis rabshaa deemaa jirtu kana xaliileessuu qabnaa jee Trump halee haasawee ture. Akkasumas san magaalaa Las Vegas fi Los Angelesitis. Okay. Okay. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti rakkoon immigireeshinaan ka'e magaalaa Los Angeles keessatti magaalaa Las Vegas keessatti rakkoo hamtuu ammaan tana uumaa jirtii jaanii odeessaa jiran. Magaalaan Las Vegas tuni magaalaa addunyaa irratti akka malee beekamtuudha. Akkasumas san ammaas magaalaa ummanni gartee yoo xiqqaatte halkanii guyyaa itti bashannanu halkanii guyyaa keessa hojjetu jechuudha. Magaalaa tana keessa namni haareenii takkaa gartee warri illegal immigrantii jaaniin maqaa itti baasan kuni warri heeraa ala Ameerikaa keessa jiru nama hedduutu achi keessatti hojjeta. Nama hedduutu asitti hujii argata. Ni hojjetaniis. Magaalaa tana keessatti mootummaan ammaan tana jala gabbuutee isaan warra gartee asitti hojjetu kana qaqqabuudhaaf waan itti qophaawaa jirtu jecha akkuma amma dura isin himaa jirutti
namni hedduun hujii dhiisaniiti magaalaa keessaa bahaa jiranii. Magaalaan amma nama hojjechu nama hoteelonni fi reesturaantiin gartee adda addaa kan Las Vegas keessa jiran nama isaaniif hojjetu dhabaniiti rakkoo hamtuu keessa galaa jiranii jaaniiti odeessaa jiran. Kuni ikonomii ikonomii Las Vegas Los Angeles uma jechuu jira. Ikonomii Las Vegasif gaariidhaa miti. Ammas warri Donald Trump kana gargaaranii maallaqa kannanii fi akka inni filamuuf irratti hojjechaa turan warra tujjaarummaadhaan beekamaa warra gartee Las Vegas kana fa'aadha. Warra Las Vegas hoteelota Las Vegas babbeekamaa warra qabu. Amma jarreen kun hundinuu akka isaan rakkatan takka'uu akka bizinesoonni isaanii duraa rakkatu godhaa jiranii jaaniiti odeessaa jiran. Wanni kuni as qofatti hin dhaabbattu inumaatu warreen faarmaroota takka gartee warreen ooruurra hojjetu warreen kuduraalee oomishu akkasumas warreen hojiilee adda addaa oomishan kan biitii Ameerikaa tungaa irratti akka malee barbaachistu isaanis akkuma gartee warra Las Vegas kanatti rakkoo hamtuu keessa galaa jiran maaliif jarri isaan hojjichiisan yeroo hedduu warra heeraan ala Ameerikaa keessa jiru kan isaan kanaaf gatiinis gatiin xiqqoo rakishatti kabalaniif ammaasis jarri kuni yuuniyenis hin qaban akka fedhanitti gartee zaafeete daleessisuu dandeessa kafalliidhaas gartee akka fedhetti kafaltaa fi kanaafuu gartee warreen kuni hedduudhaatu ture duraan. Amma jarreen kunis rakkoo keessa galaa jiranii jechuudha. Maaliif warri gartee IC kuni bikka adda addaa dhaqaniiti bikka gartee foon fi gartee re'eefaa itti oomishanii fi bikka gartee kuduraalee itti oomishanii akkasuma sanitti bikka magaalaa irraa fagoo tan warshaalee adda addaa keessa dhaqaniiti nama guuraa jiran. Tanaafi dubbiin tuni isaanitti illee karaa ikonomiitiin rakkoo hamtuu irra fidaa jirti. Namoonni kun irra hedduun isaanii wanni kanaatu ni gartee inni dhufti jaanii hiyyaanni. Yeroo dabarte gaafa gartee Trumpiin taraa duraatiif aangoorra ture san waan akkanaa kana godhee ture. Garuu immoo bikka gartee hujii bikka warreen baqataa kun hedduu isaanii hojjetanii waan adda addaa uuman rakkoo irratti uumaa hin turre. Hin dhayineesi hin xuyineesi. Ammaan tan ammoo warri IC kun bikka hunda deemaniiti waan akkanaataan hojjechaa jiran. Inumaatu akka isaan jaanitti yoo xiqqaattee bikka takka takka fa'aa hojiidhaanuu jijjiirama hamaatutu tahaa jira jaanii dubbachaa jiran. Lakkoofsi yoo xiqqaattee lakkoofsi oomishaatilleen harka 100 toora harka 50tti gabbu'aa jira. Akkasumas tuurizimiin Las Vegasis jijjiiramaa jirti. Wanni kuni dhiibbaa mootummaa Ameerikaa irraa fidaa takkaa'u dhiibbaa isteetaa irra fidaa. Warreen biizinasa gurguddaa qaban kuni waan akkanaa tan hin danda'an. Maaliif biizinasni hundinuu lakka hojjetuuni kafallii gartee adda addaa irraa kafal keessaafuu waan kireeditaa. Kuni biizinasa hundaa walitti hidhaa waan ta'eef jecha jarreen kuni yeroo gabaabduu keessatti dhiibbaa Donald Trump irra godhanii akka waan kana sirreessu tattaaffii godhaa jiranii jaanitti odeessaa jiran. Kana gaa warra keessa beekutu odeessaa jira. Jarreen kuni Donald Trump yeroo takkatti itti bilbilanii akka inni gartee yaada isaa jijjiiru akka gartee waan kana jara keessaafuu warra hojjettoota kana karaa irratti gartee hin xuyne akka hojjetan akkuma gartee amma dura taraa dabarte godhaa ture sanitti akka godhuuf gaafachaa jiranii jaanitti odeessaa jiranii jechuudha oduu tana keessatti. Tanarraa soine. Okay. Oduun itti aantu harka keessanii taap godhaa. Oduun itti aantu akka jettutti diroonnan na duuba gartan kana maqaan isaa Shahiid yaaniini diroonnan kana Iiraaniitu oomishaa ture.
Drone kana Shahid Jaaniin Iiraaniitu uume qacalotti gartee na duuba laala. Dronoon kuni lola Yukreenii fi Raashaa jidduutti droonan shoora guddaa taphate. Dhugaa isiniin jechuudhaaf lubbuu nama meeqaa kan gama tokkoon warra karaa Raashaadhaatti lubbuu nama meeqaa kan baasee fi akkasuma san gama warra Yukreeniinis lubbuu nama meeqaa kan balleesse jechuudha. Droonan kuni akka laafatti ka tolfamu gatii rakishaan akkasuma san matoora lama qofa barbaachisa ajaja feete gartee irra keesseeti hojjeta. Cinaan isaa karaa basaasaatiin hojjeta. Cinaan isaa karaa ifii dhaqee waa barbadeessuudhaatti hojjeta. Cinaan isaa immoo inumaatu gartee bikka fagoo dhaqee inumaatu waa waraabuu irratti gartee basaasummaa bira dabaree akka mul'annetti ka waraabee deebi'u jechuudha. So tooftaan inni itti hojjetu tooftaa adda addaati. Waan kana Iraaniitu tolchee duraan Raashaadhaaf gurguraa ture. Takaa'u Raashaadhaaf hiraa ture jechuudha. Maaliif Raashaadhaaf Iraanii fi Raashaan hariiroo gurguddoo waan walii qabaniif jecha karaa kanatti akkana wal gargaaraa jiran. Dubagaa akkamma oduun tun jettutti Raashaan innaa oomishuu laal akkanatti dhadhaabbatu kun hundinuu kan oomishame. Kana gartee hoguu inni oomishame akkanatti dhadhaabbisan. Salfii galchanii jechuudha. Gama kaanis laala akka mana san keessa guutee jirutti yoo xiqqaattee Raashaan akka odeessaa jiranitti amma maashina kana waa hundaa gartee biyyasii keessatti oomishachaa jirti. Kanaan isaanii fi Iiraan jidduun xiqqoo gartee qurramni waa xiqqoo uumamaa jira jedhaniiti odeessaa jiranii jechuudha. Qurramni noo maalirra dhufe? Raashaan maashina kana lakkatti fayyadduuni lola keessatti jijjiirama gartee itti godhuu barbaachisan. Yoo gartee akka hin dhoomne taates akka miliqu taatus waan barbaadanuu daataa lola keessaa fudhataniini jijjiirama gartee lafarratti godhaa wanta kana tolchaa jiran. Akka gartee warri Yukreenii fi waraanonni Yukreen kuni droona kana miine. Yoo kana miidhan itti aanu kan miine. Karaa kana irratti gartee teknoolojii isaanii akka malee tolchaa jiran. Raashaan kana qofatti odoo hin taane meeshaalee waraanaa gurguddoo gartee taankiidhaa fi xayyaarota lolaatiinis hoggaa gartee rakkoon takka irra dhuftee takkaa'uu wanni addaa takka itti mul'ate daddafaniiti jijjiiraa jiran. Inumaatu duraan gartee hogguu lolli kun ka'ee akkasitti baatii muraasa duraa irratti lolli akkasitti jabaachaa ture san warri Yukureen droona xixiqqaa kana fidaniiti kan ifii isaatiif gartee dhoohee if barbadeessu jechuudha. Taankii mana keessa bika gartee keessa dhohatan keessa akka seenu godhanii achi keessatti gartee droon kun dhodhoo ture. Akkasitti waraannan Raashaadhaa fixaa turan. Takkaayis gartee makiinaa guddaa gartee kan waraana ba'atee deemuun kanarra gartee droon kana fidaniiti achirra qubachiisanii akkasitti hogguuchirra dho'e warra gartee makiinaan kun deemuun kana hunda bikka takka fixe jechuudha. Duraan tooftaa akkasii sanitti itti fayyadamaa turan. Garuu Raashaan waan akkanaa kanas laalteeti achi booda sibiila gartee hin dhoone sibiila humaa takka illee hin taane taankii tana gama gubbaarratti ijaaranii if eeguu eegalan. Kun hundinuu maalirraa dhufe? Lola keessatti jijjiirama gartee uumuudhaan yeroo teknoolojiidhaan gartee waa hunda hogguu irratti ta'ee akkaataa gartee namni kun hin dhumne akkaataa gartee waan kana jalaa itti dabran akkasitti gartee improvaayizii godhaati waa tolchaa turan jechuudha. Akkasuma sanitti amma gartee hogguu teknoolojii duroon kan Iiraan irraa fudhatan kana jijjiiranii gartee waan addaa itti uumaa jiran kana Iiraan xiqqoo gartee amma aaraa jirti. Akkamii aaraa jirti? Maashina kanaa gartee isinii kannine isin teknoolojii gartee amma itti jijjiiraa jirtan akkaataa gartee itti abdeet godhaa jirtan kana informeeshina nu wajjiinis sheer godhuutu isinirra jira yaada jirratti wal dhibaa jiran. Informeeshina nuutiifis kannaadha. Nuutis akka gartee isin tolchitan kanatti takkaa'uu gartee akka isin fooyyeessitan kanatti fooyyifannee lolaaf qophooynaa yaada jirratti kan gartee wal dhibaa jiran.
Kana keessa akkuma gartee inumaatu jaan yeroo dabarte lola guyyaa 12 san keessatti Raashaan akka gartee nuti barbaannetti nun gargaarree inumaatu yeroo warri Israa'el warshaa droonii kana Iraan keessa tolchitu bikkatti tolchan san yeroo dhawanillee isaan nun gargaarree jaaniiti dubbachaa jiran. Isin eegaltee amma gartee wallolli isaanii kuni karam deemaa jira akka gartee isaan duraan wanni isaan eegan kan Raashaan akka Chaayinaatti isaan gargaartu isaaniiti. Garuu immoo haasawa Putin haasaween akka inni jeetti gartee warri Iraan kuni ummata akka malee sabboonaadhaati. Gargaarsa nuti ni goonaaf jennee amma dura gartee gaafannee turre san gargaarsa keenya fudhachuu didaniiti inumaatu gartee meeshaalee lolaa tana ifii isaaniitiif oomishachaa jiranii je'ee yeroo gabaabduu duratti miidiyaa irratti haasawee ture. Garuu immoo oduun ammaan tana bahaa jirtu akka jettutti warra Ameerikaatii fi warra Israa'eliitu Raashaa gaafatee akka isaan Iraan hin gargaarre godhanii jaaniiti odeessaa jiran. Tuni hangamta akka dhugaadhaa tana information irraan qabu. Garuu immoo oduuleen biraata deemaa jirtu waan akkasii san odeessaa jiran. Inumaatu barruu tana gama keessaatti barruun tuni tan warri CNNitu baase isaan gartee warra intelligenceedha warra information gama Ameerikaati irraa qabu dubbisanii akka jaanitti gama keessaati irraa gartee jara gama keessaati irraa akka oduun tuni deemtee warri Iraan warra Raashaati wajjin marii godhanii haasawanii akkasitti warri Raashaadhaa inumaatu gartee gargaarsa kana isaaniif hin godhinitti dhiheessaa jiran. Kana malees akka gartee warri as keessatti gartee soorsii jaanii isaan maqaa dha'oon warri isaan dubbisan akka jaanitti inumaatu warra Ameerikaatii fi warra Israa'eliitu Raashaa gaafatee jaanii hamma shakkatti akkatti odeessaa jiranii jechuudha. Saniifuu yeroo hedduu gartee oduun takka akkana baati soorsiidha jaanii dubbachaa jiranii ammoo hammam takka gartee takkaayis warri Raashaatis warra Ameerikaatii fi Israa'elitti gartee warra Ameerikaa fi Israa'el gammachiisu waan takka godhuu ni danda'an. Garuu immoo Ameerikaadhaaf Israa'el wajjin waan lolorra jiraniif jecha akka gartee isaan barbaadanitti lola kanarratti gartee akka Iraan hin gargaarre godhuunis waanuma hin taane takka. Tanas gartee karaa yaada addaatiin quba qabaachuun barbaachisaadha isiniin jechuudhaaf yoo gartee iskiriinshaat illee godhachuu barbaaddan warri barbaadan gartee iskiriinshaat godhadhaa irraa dubbisaa. Dubagaa kana jechuun maashinni Iraan Shahid hajaamu kuni keessaaf gartee Shahid 136 hajaamu kuni dhugatti ammallee droonii addunyaarraa beekamaadhaati. Kana Ameerikaanu amantee jirti. Ameerikaan innaa amanuu keessa innaa jaalachuu keessa maashina kana ifii isaaniitiif asitti kooppii godhuu eegalanii jiran. Okay? Asitti immoo kooppii godhuu bira dabraniiti inumaatu akkamitti gartee akka Raashaa kanatti fooyyeessinatti Ameerikaan irratti hojjechaa jiran. Ni dinqisiifatte Ameerikaan hogguu gartee droononni kun biyya Iraan irraa ka'ee akkasitti dhaqee biyya Israa'el tana akka malee dhawaa turan. Akkasuma sanitti Raashaanis gartee akka itti fayyadamaa jirtu waan beekaniif jecha yeroo Yuukireen tani irra olii gad deemanii dadhawan Ameerikaan saatalaayitiidhaan isin garti amma asis waraannoonni Ameerikaadhaa akka isaan advaayizaroota jedhaniini advaayizaroonni maqaa sobaati garuu waraanuma. Okay? Ogguu gartee nuti advaayizaroota ergine ogguu jaan isaan warra gartee silaa gorsoota jechuu isaaniiti isaan ammoo gorsootaa miti waraanuma ergan ajajoota waraanaa jechuudha. Okay? Akkasi beeka. Akkuma gartee Raashaan lola guyyaa 12 kana keessatti isaanis advaayizaroota 200 ol Yuukireen Raashaa keessaa qaban. Tana beeka. Advaayizaroonni san irra hedduun isaanii warra gartee raankingii adda addaa qabu.
warra gartee maali ajaja kannuu danda'u jechuudha. Waraananii fi akkasumas intelligensii fi bika adda addaa keessatti. Warra saniitu lafarratti hojjechaa tura. Lafarratti hojjechaa jira ammallee biyya Iiraan keessatti jechuudha. Inumaatu lola guyyaa 12 san keessatti Raashaan akka miidiyaadhaaf ibsa gootetti bikka jarri kun irraa hojjechuu jiru Ameerikaa fi Izraelitti illee himanii akka naannoo san hin dhoofne ajajatti dabarsanii turan. Isin galtee? So waan akkanaa kana faatu jira isiniin jechuudhaa fi oduu tanarraa dubbanne. Okay. Tana boodarraa dubbanna. Okay. Tana yuututti oduun itti aantu tana reefun tana ni duraan eegalaa jeetiin ka'ee tanumaan isinii hima achi booda oduutu akka isiniif hima. Guyyaa jimmata dhufu kana Ameerikaadhaa fi Raashaan Alaaskatti pirezidantii Ameerikaa Tirampii fi kan Raashaadhaa achitti wal harkanii marii godhuudhaaf deeman. Marii tanarratti waa hedduurraa haasoof deeman. Wanni gartee ammaan tana miidiyaaleen irraa haasawaa jiru halee waan miidiyaaleen Ameerikaadhaa jechaa jiraniif kana kanarraan isin himaa ture. Amma immoo miidiyaaleen Raashaadhaa walgahii tanarraa akka malee akka gammachuu qabanii fi inumaatu akka gartee injifannoodhaan Raashaan galu jirtu ifa baanite haasawaa jiran. Dhoo isaa takka malee jechuudha. Maali wanni isaan irraa haasawaa jiran? Raashaan lafa gartee isiin boojitee jirtu. Lafa Yuukireen taarkaa qabdu tana hin kennitu. Akkasuma san ammaasis wanni Ameerikaan Raashaarraa eeggattu takka illeenuu hin jirtu. Raashaan lola kana keessatti waan feete godhuu dandeessi lolli kun oguu dhaabbatees. Ammaas wanni gartee Yuukireen barbaaddu tan security guarantee tayyaan san akka gartee Raashaan fuuldura lola isaan irratti hin banne warri nu eegu jiraachuu qabaa jaaniiti dubbatanii jiran. Kana keessaa warri isaan barbaadan eenyufaadha? Ameerikaafaadha. Takka immoo warra neetoofaadha. Jarreen kunis akka security guarantee hin gooneef Ameerikaan dhiibbaa takkallee godhaa hin jirtu. Saniifuu kuni Raashaadhaaf injifannoodha jaaniiti. Inumaatu gartee kaampaanoonni warri miidiyaaleen Raashaadhaa akka malee gammadaa jiran. Gama kaanii warri gartee heera baasuu warri paarlaamaa Raashaa keessa jirus ifatti illee miidiyaa irratti illee as baaniiti dubbachaa jiran. Ameerikaan ammoo inumaatu gartee karaa dura deeminsaan wanni isin godhuu barbaaddu lolli kun dhaabbachuudha. Daana Trump sanuma qofarraa hajaa qaba. Tatti aantu Ameerikaa Raashaadhaa fi Chaayinaa adda baasuu barbaada. Akka isaan walitti saayiba hin taane. Akka isaan gartee karaa birii kanaan tokko ta'anii rakkoo Ameerikatti hin finne. Ameerikaan xiyyeeffannaan isiidhaa Chaayinaadha. Chaayinaa tana karaa ikoonomiitiin, karaa lolaatiin, haruma fedheenuu Chaayinaa tana gartee xiqqoo ikoonomiisii tana balleessuu barbaadan, laaffisuu barbaadan. Maaliif Chaayinaan amma karaa biyya addunyaarraa tokkoffaadhaatti achi deemaa waan jirtuuf jecha Ameerikaan waan akkanaa tana gartee inumaatu karaa sodaa keessa geessee jirti. Kana gartee qacollotti hubadhaa isiniin jechuudhaa fi inumaatu gartee kalee Ameerikaa Daanald Trump ibsa tokko baasee ture. Ibsi san maal jaa? Kaampaanoonni Ameerikaadhaa kan Chaayinatti oomishan. Irraan isinii deebi'a. Warshaaleen Ameerikaa gurguddoon tan Chaayinatti waa oomishan. Irra hedduun isaanii Chaayinaarraa akka biyya alaatti biyya biraatti gartee meeshaalee isaanii oomishatan. Yaadachiisa takkaa'u gartee ajaja itti dabarsinee jirraa jeetti dubbachaa jiran. Kana jechuun maali? Booda nuti isiniin himne nuun hin je'inaadha. Ammaasis yoo gartee ati Chaayinatti waa oomishtee Chaayinaarraa Ameerikaa fiddee haa gurgurtu taate teerii gartee taaksii kan Daanald Trump dubbachaa jiru san karaa parsantii 100tti itti ol kaafna jeetti dubbachaa jira. Gama kaaniin yoo nuti gartee saanshinii Chaayinaarraa eenyu taate wanni gartee achitti oomishame sanis akka biyya Ameerikaa keessa dhufee hin gurguramne goonaa jeetti odeessaa jira jechuudha. Wanni tuni Ameerikaadhaa fi Chaayinaan karaa lolaa gartee karaa ikoonoomik woorii takkaa'u karaa lola dhugaadhaatti akka achi deemaa jiran fakkaatti. Kana keessa wanni tuni afaan nagayaatiin dhumuu ni dandeessi? Dhumuu ni dandeessi. Afaan akkamiin kan gartee waliin gatta'anii isaan lachiitu win-win solutioniidhaan takkaa'u gartee Chaayinaanis odoo Chaayinaan maallaqa ni kafalti kana shakkiin hin jirtu. Garuu immoo
hangam takka maallaqa kafaltiidha kan irratti immoo wal lolaa jiran. Hammam takka Ameerikaadhaan maallaqa kafaltii. Parsantii 50 yoo jaan Chaayinaan kafaluu hin feetuusi hin dandeessuusi. Oomishoota isaaniitiif hedduu gaariidhaa miti. Kana yoo akkas godhan gartee tirfiin harkatan. Yoommoo gartee akka ammaan tanatti parsantii 35tti gaafa gabbuusan taate dhugaa waliin hojjechuu ni danda'an. Garuu immoo Ameerikaan sanii ol barbaadde akka odeessaa jirtutti. Okay? Akkana tan agartee akkanatti quba qabaadhaan isinin jaa har'a oduu hedduutu jira illeedha. Garuu tan xumura irratti gartee xumura irratti oduu dhumaati tuni oduu biyya teenyaati. Warri gartee asirratti agartan hundi keessanuu dubbisaadha. Dhugatti oduun biyya teenya keessaa bahaa jirtu akka malee nama ajaa'ibsiisaa jirti. Oduun tuni Addis Fortune gubbaa irratti baateeti mana barumsaa biyya teenyatti gaa private schoolii kan gartee namni hedduun akka malee jaalatu jedhanii maqaa dhawanii gartee irraa dubbatanii manni barumsaa kuni ijoollee kindergaardeniif. Dursoo amata dhufu kana kafalliin mana barumsaa kana dachaa taatee jirti jedhanii odeessaa jiran. Isinii galtee? Kafalliin amatatti gartee mana barumsaa kana ijoollee geeffachuudhaaf kafaltu dachaa taatee jirti. Itti aansuudhaan kindergaarden gartee ijoollee barsiisuudhaaf ijoollee ganaa kutaa takkan seeniin jechuu yoo xiqqaatte qarshii 700 amatatti kafaltuuf. Mee itti yaada qarshii 700 ijoollee takka nam tokko barsiisuudhaaf. Qaceeloon nan dhageenyeensaa dhiiroo na dhageessanii ittiin dhugalaala. Qaama kana hundaan na oowwu jira gisee. Ijoollee takka barsiisuudhaaf qarshii 700 Itoophiyaa keessatti. Waanuma ajaa'ibaati. Ijoollee early sanuu gartee primary schooliif qarshii 850. Isinii galtee? Primary school barsiisuudhaaf qarshii 850 jechuudha. Itti aansuudhaan grade schooliidhaaf miiliyoonaa oli nam tokko amatatti. Mee waan tan akkamitti ilaaltan isin? Mee akkamitti biyyi teenya guddatte jettamoo? Biyyi teenya karaa guddinaa fi miskiinumatti adda ba'uu jirti jettamoo? Akkamitti hiikama silaa gartee akka ikoonomiitti akkamitti hiikama? Ammas quba qabaadhaa. Maallaqni kuni amata dabre cinaa kana jechuudha. Amata kanatti dachaa tahee fakkeenyaaf yoo gartee namni ijoollee isaa achi barsiifatu. Oo barana iskuulli dachaa ta'e laalama dachaa jechuun waan saploodhaa miti. Dachaa hogguu ta'e waan duraan nam lamaaf kafaltu arra nam tokkoof yoo kafalte iskuulli kun gartee lakki warri nu bira baratu iskuula gartee iskuula nurraa jijjiirata ijoollee isaanii nurraa fudhata jaaniitillee hin sodaanne jaaniitillee itti yaanne jarreen kun akka kafaluu danda'an ni beekan walleenu isinii galtee waan jechuun jiru yoo gartee akka bizinesaatti yoo waan takka laaltu taate
gatii isaanii gartee warra gatii tana dachaa itti godhe takka biizinasni kun na duraa deemaa jettee faatti yaaddaa bara. Takka ammoo namni kun gartee nama sadifaa ijoollee sadifaa asii barsiisaa jira itti hoddommaata faa jettee itti yaaduunis numa jirti. Ani jechumaafiin isin jechuun jira beeka. Garuu doolaara miiliyoona maali qarshii miiliyoona takka ijoollee gireed iskuulii hogguu kabaltee qarshiin doolaaratti qarshii meeqa jechuudha? Toora doolaara qarshii 8,800 fi 8,800 jechuudha. Sharafan. Barma biyyuma Ameerikaatti biyyuma Ameerikaatti barsiisuudhaaf bara. Dhugatti gartee namni biyya teenya keessatti damoozni isaanii miiliyoona ni jira. Namni damooza dhugatti miiliyoona argatu. Daaktar Abiyyuu damoozni isaa miiliyoona dhibba ni gaa miiliyoona samee qayyee gaafa kan ogguu takka nu himee ture bara. Doolaara 5,000 argata. Akka inni jedhe ittiin doolaara 5,000 isaa. Doolaarri 5,000 birrii 60,65 faa jechuu walleenu ammaan tan. Namni gartee damoozni keetu qarshii 5,000 doolaara 5,000 yoo ta'e asitti ijoollee ta'e barsiifachuu hin dandeessu jechuudha. Egaa damooza keetii oli beeytanii. Daa'imman qarshii 700 sii barsiisan. Daa'imman xixiqqaa kan siyuu akkaatii gartee wanta taate hin beekne jechuudha. Daa'imman xixiqqaa beebii gartee amata 5 gadi isaan qarshii 700 barsiisan. Sanirraa gartee warra pre-schoolii takka gartee karaa kingaardanii ol warra ta'e qarshii 800 fi 40 850 barsiisanii jechuudha. Warra immoo kutaa keessa jiru warra amma fakkeenyaaf kutaa takka kutaa 2 kutaa 3 achirraa ol warra jiru miiliyoona olii jechuudha. Inumaatu gartee miiliyoona olii ja'aniiti gartee barreessanii gatii sanuu asirra kaa'uun barbaanne walleenu gartee miiliyoonaa fi tuqaa takka ta'uu ni danda'a. Wanni tuni dhugaa miti jechuudha. Akkasii jechuun jirta. Moo biyya teenyaa miti jechuun jirta. Dhugaa miti yoo goote akkamitti beeytee dhugaa miti jette. Addis Fortuniin Itoophiyaa keessatti beekamaadha. Magaaziiniif danda'e. Kanaas ammaasis gartee ifa baateeti mokkoruu feeta. Tanaa bar wani reefuun tana haasoo jiru. Waan kuni barruu namni tokko gartee maxxansee miti. Addis Fortuniin magaaziiniif danda'e beekamaadha. Isaan wanni gartee nama sobaniif hin jiru. Sani warra gartee waanuma hundaa waan dhugaatis akka ta'e hin beekne sobaas akka ta'e hin beekne garuu immoo kuni soba kuni maarreedha siin jaan. Hogguu namaa hojii falmitan hogguu waan takka barreessitan wanni isin gootan san waan dhugaarratti ta'uu qaba. Bikkiin ani soorsiin irraa fidadhe kuni soorsiileen kuni warra beekamaadha. Warra gartee biyya keessatti credibility qabu. Or at least akka gartee barbaachisutti illee taatu. Akka Itoophiyaatti illee warra gartee dhageettii qabu. Tana beekaa. Itoophiyaa keessanii beektan waan hundinuu jijjiiramuu danda'a. Nama fedheetu gartee waan fedhe godhuu danda'a. Akka gartee wal beekanitti wal qaxaran, akka wal beekanitti wal nyaachisan,
akka wal beekanitti harka walii dhiqan kuni waanuma jiru Itoophiyaa keessatti garuu immoo wanni jarri kuni gartee wanni nama sobanii wanni nu sobaniif hin jirtu akka gartee barruu isaanii tanatti. Garuu immoo ani waan ajaa'ibaati jeetitiin isinis gartee dhagoo qabdanii miiliyoona tokko ol nama tokkoof kafaluun biyya teenya san keessatti dhugatti waan salphaadhaa miti. Biyya namni damoozni isaa gartee akkas hin geenye keessatti jechuudha. Damoozni silaa nama gartee professionaalii hojjetu. Damoozni warra takka gartee mootummaa hojjetu haa taatu warri professionaalii hojjetu. Kan miiliyoona harkan inni jira Itoophiyaa keessa. Maallaqa gartee qarshii miiliyoona kan harkan. Inumaatu nama hedduutu jira. Dalagaa hojii professionaalii hojjettee. Ammaas kuni kafallii mana barnootaa qofa kana gartee akkasii beeka. Ijoolleen kitaaba barbaaddii, nyaata barbaaddii, waa hedduu barbaaddii kana irraa himte kan hin haasa'u jiru. Kan mana guututti gartee waan mana barnootaa qofa. Akkasii obboleeyyan keenya tanaas gartee itti yaadaatii mee itti mari'adhaa dhugatti waanuma ajaa'ibaati. Biitii teenya gartee eessa jirti eessa guddinni siidhaa gartee haram deemu jira. Ammaas nama akkamiitu gartee biyya san keessatti namni tokko jiruu akkam akka keessa jiraachuu jiru baruudhaafis gaariidha. Biyyuma teenya keessatti. Biyyuma teenya keessa kan maajooritiin namaa gartee dhugaa dubbachuuf beelaan jiraachaa jiru. Kan nyaata lama guyyaatti nyaachuu hin dandeenye. Kan nyaata tokko guyyaatti nyaachuu hin dandeenye. Achi keessatti namni miiliyoona baasee ilmoo isaanii qaraasisaa jira. Okay. Ani gama tokkoon nama kaapitaalistitti amanu. Kaapitaalistiin amanu. Okay. Garuu immoo yeroo takka tartiibaan deemuunis barbaachisaadha. Qabaattee akka nama hin qabnetti deemuunis barbaachisaadha. Amma dhugaa dubbachuudhaaf uskuula akkanaa kanaatu jira yaani amma biyyoottan Afrikaa kana keessatti gartee akkanatti yoo maqaa dhawanii oduun akkanatti qabaatu taate ijoolleelleen uskuula san deemtu waraanaan eeggamtee deemuu qabdi. Tana beekaa. Inumaatu biyyoottan addunyaadhaa kana irra hedduu keessatti ijoolleelleen gartee haadhaaf abbaan akkanatti irraa kafalanii qaraasisuu danda'an. Ijoollee mataa isaaniitiif dhuunfaan waraana qabdu jechuudha. Waraana gartee isaan eegu. Makiinaa rasaasni dhooyne keessa ijoollee teessu jechuudha. Tana akka ijoolletti hubadhaa. Akka kana taanii immoo ijoollee tana hunda warri gartee shiftaan hedduutu jira biyyoottan biraa keessa. Shiftaan ijoollee tana qabdeetitti maallaqa irraa fudhatti warrarraa. Hayi. Warri ijoollee isaanii gartee kana qaraasisuu danda'u. Nama meeqaatatu nama kana hin geenye qaqqabee maallaqa guddaa fidaa jeeni warrarraa saamu jiraa miti. Biyyoottan addunyaa tana hunda keessatti akkasii bakka gartee namni miskiinni jiru ijoollee isaanii maarree isaanii qaqqabaniiti gartee maallaqa fidi jaaniin. Ammoo namni gartee akkanatti ijoollee gartee gatii tanaan qaraasifachuu danda'u biyya teenya keessatti akkanumatti gartee nagee gabbaatee galte jechuun hedduu rakkisaadha. Garuu biyya teenya biyyi teenya tun irra hedduun siidhaa gartee nama gaarii qabdi. Namni gaariin kun gartee hanquma inni jiraatutu gartee nagayaan biyya san jiraachisaa jira. San akkasitti quba qabaadhaa warri isin hundinuu bika jirtanitti irraa mari'adhaa yeroo biraatti niin deebi'aa irraa haaso'inaa dhugatti immoo beekuudhaaf waan gaariidha. Tana gartee shakkiin godhinaa. Oduu waa'ee refugii irratti oduun haareenii tan US Rap irratti arraan tanaa miti. Amma dura gartee oduun haareeniin jirtu yoo jiraattee borufaadhaan isiniin jee guyyaa arbaadhaati. San gartee guyyaa arbaadhaatti eeggaddaa. Akkana kana keessa gartee yoo haareenii ammaa fi arbaa jidduutti wanni haareenii yoo jiraattu taate isiniifiin ima
reefun tanallee gartee nu maal laalee garuu immoo dila san wanni haareenii irraa dubbachuu barbaannu hin jirtu. Meesatti eessaan kaa'ee yaa kunoo barruuleen gartee jirtu gamaan gartee oduu irraa quba qabuunis wanni takkallee nu haareen hin jirtu. Haareen immoo boruu fi guyyaa gartee gabaaboo keessatti dhaga'uu teenya hogguusan isiniif himaa san akkasitti gartee obsaan dhageeffadhaan isinin jaa hundi keessanuu galatoomaa walitti deebinaa nagayaan jiraadhaa.